Jirra jirtu hordoftoota waliiftuu bakka mooltanii nuti jirra galata waaqayyo isinis baga jiraattanii baga waaqayyo har'aas hin ga'ee fayyaa keessanii akkam jirtu egaa guyyaarra viidiyoo haaraadhaan walitti deebinee warroonni YouTube chaanaalii waliiftuu bifa haarawaa taatan subscribe like share gochuudhaan maatii nuuf ta'a warri hangamaan waliin turtan guddaa galatoomaa isiniin jechaa egaa guyyaarra ammoo oolmaa koo isinitti agarsiisaa dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee bubbeen jira garmalee sirriitti bubbisaa keessattuu warroonni Dubaay keessa jirtan guyyaa 3-4 kana keessanii beektu qilleensi baay'ee isaa bubbee jira kanaaf sagalee lafaa itti waraabee jechuudha viidiyoo keessatti akka malee hiyya kinookaa baay'ee magaalaa sirriitti guddattu keessa baanee baadiyyaa sirriitti guddatu keessa oolle kana akkuma agartan kana gaaya ijoollee arabaa waliin deemuun isaa waliin fiiguun akkuma itti fufetti jira asii gadi kana yeroo laalan garuu sirriitti isaa nama sodaachisa allayyaa fakkaata garuu biyyee waan ta'eef baay'ees miti kanaaf magaalarraa gara baadiyyaatti yoo deemnu baadiyyaan Dubaay akkana jira sirriitti baadiyyaan kana caalu hin jira garuu nuyi qarqara isaa ta'ollee baay'ees immoo viidiyoo waraabuudhaaf ijoollee wajjin natti hin mijenne kanumaaf aga tokko oolmaa kiyya isinitti agarsiisumaaf jecha video waraabee videoon kiyyaan gadhumaa daawwadhaa maatii warri naanteen immoo maatii naaf ta'a warri maatii naa taatan immoo guddaa galatoomaa hanga dhumaa na waliin turaa isiniin jechuun jaaladha biyyeen isaa baasee baay'ee kana nama sodaachisa dhugaa dubbachuu yoo ta'e irraa gadiin kun egaa tabba fuuldurumaa agartan kanarra isarra oolle garuu ijoollee waliin isaa gadi yeroo gadi laalanii baay'ee isaa nama sodaachisa irraa gadeen isaa garuu biyyeedha ijoolleen asirraan mootora faasii gadi oofu namni walumaan ilaalla viidiyoo keessatti namni ijoolleen arabaa kaanii beektu kanaaf namni yeroo biyyaa ba'u yookaan biyya ofiitii yeroo gara biyya ormaa deemu baadiyyaa akkanaa ni arga jennee abjuudhaan ani gara kiyyaan dhugaa dubbachuudhaaf dhugaadhaan miti abjuudhaan nan argadhee miti garuu qaamanuu irra ga'ee baadiyyaan mana bal'atu argee jira kanaaf dhiifama guddaa siniin jedha sagaleen ammas gidduudhaan gala guddaa dhiifama siniin jedha qulqullina sagaleetiif kabajamtoota hordoftoota kiyyaa asitti immoo kun ijoollee duubaan fiigaa eeguma isaan fiigan isaanuma duuba fiiguudha silaa kanaaf namni kamuyyuu kaayyoo ofiitiif jecha bu'aa bahii hedduu dabarsaa qorras aduus dadhabbiis aara galfiis gaddas gammachuus wanta hedduu dabarsaa keessattuu shamarran biyya ormaa keessa jirru obboleewwan koo akka kiyya gola haadha ormaa keessa jirtanii ganama kaasnee hanga galgalaa guyyaa tokko osoo boqonnaan godhatin waggaa dheeraa warroonni turreen jirra biyya hambaa keessaa kanaafuu jabaadhaa abdii hin kutinaa kun amma waan guddaa ta'e miti dhugaa dubbachuudhaaf garuu ta'us immoo ijoollee waliin baqa ganama kaasanii hanga galgalaa kana akka fedha isaanii bakka isaan oolan isaan duuba deemaa ooluu jechuun baay'ee tokko namatti ulfaataa garuu immoo gargaarsa rabbiitiin humna rabbiitiin abdii rabbiitiin immoo har'a geenye kan kana boodatis immoo rabbitti namni abdatee kufee hin kufu sababni isaa gaafa biyya keenyaa baanee gara biyya ormaa deemnu maatiin keenya yookaan firri keenya nu wajjin hin deemne rabbi tokkichatu nu wajjin deeme ammas rabbi nu haa gargaaru hunduma keenya obboleewwan koo warri akka koo biyya hambaa keessa jiraattanii jabaadhaa abdii hin kutinaa gaafa dadhabbii isinitti dhaga'ame gaafa aara galfii dhabdanii kaayyoo keetiin isa boruu aara galfii isa boruu abdii qabdasan ilaalaa xiqqaas guddaas danda'a waan hunda dabarfadhaa har'a mooyyuu obsaan hunda dabarfattan borugaa wanna guddaa irra geessu kuni dhaamsa koo isa obbolummaati yeroo hunda irra deddeebi'ee isinii dhaamaa kanaaf haaluma kanaan jabaadhaa isiniin jedhaa viidiyoon kiyya har'aatis kana fakkaataa ni jaalatan jedhee abdiin qabaa baay'ee waan nama ajaa'ibuudha kinoo akkuma agartan kana motorsaayikilii asirraa gadi oofa jechuudha mucaanii asii galaalan garuu biyya osoo ta'uu baate gadi fageenyi isaa akka tabbisaa nama sodaachisa biyyee waan ta'eef garuu homaa rakkoo hin qabu kanaaf akkasasiniin jedha obboloota koo jajjabaadhaa abdii hin kutinaa kaayyoo keessan boruu ilaalaa tarkaanfadhaa gara fuulduraatti wanna humni keessan danda'e wanta keessa keessan jiru baasaa itti fayyadamaa baasaa hojjedhaa
keessa keessanitti dadhabbii of dursitanii yookaan dadhabbii of fuuldura fiddanii abdii hin kutinaa gonkumaayyuu isiniin jedhaa. Jajjabaadhaa. Oolman keenya guyyaa har'aa kana fakkaataa. Waa irraa barattan akkasumas immoo itti bashannantan jedhee abdiin qabaa. Sababni isaa akka hiriyoota koo obboleewwan koo warra manaan ba'anii warra mana keessatti sa'aatii 24 oollus hin jiru. Akkasumas immoo warri akka kiyyammoo guyyaa hanga ganama hanga galgalaa ala keessa oolus hin jiru. Walumaa galatti hin dabbaraminaa, isin hin dabbarinii jabaadhaa isiniin jedhaa. Viidiyoo kanarraa immoo barumsas in argattu akkasumas immoo isin bohaartu jedhee abdiin qabaa. Kanaafuu viidiyoo biraatiin immoo hanga walitti deebinutti nagaan naa turaa. Galatoomaa. Laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Hiriyoota keessaniifis sheer godhaa. Viidiyoo biraatiin viidiyoo haaradhaan immoo hanga walitti deebinutti nagaatti turaa isiniin jedha. Nuskaa jajjabinaan dhufnaa. Isinis abdiidhaan nu eegaa. Viidiyoo biraatiin yoo eeyyama rabbii ta'e gara fuulduraatti wantoota barumsatti irraa barannu qabannee dhufnaa. Waan guddaa barumsa iddoo irraa hubannu jedhee abdiin qaba. Kanaafuu viidiyoo kiyya hanga dhumaa ilaalaa. Guddaa galatoomaa. Baay baay.